Egaa guyyaa har'aa jechuudha Noovembarii 22 baatii 11/2024 jechuudha. Guyyaan har'aa sharafa yookiin immoo bilaak maarketiidhaan akkasumas immoo hawaalaa kan jennu yookiin immoo gabaa gurraacha kan jennu jechuudha. Guyyaan har'aa meeqaan akka oolee walumaan hin ilaala. Egaa biyyoota ani guyyaa har'aa karaa blackmarket.com isinii fidee dhufee kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubai, Swiss franc, pound sterling, China yuan, Kuwait dinar, Jordan dinar, Bahrain dinar, Oman riyal, akkasumallee biyyoota Turkii liree, Egyptian pound, Yemeni, Israel shekel, Qatar riyal, India rupee, Euro, Canada, America, warreen kana isinii qabadheen dhufeetiin jira. Asumaanis immoo nagaa hin daganne dhagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif baay'atu obboleewwan kiyya bakka adda addaa teessanii na daawwachaa jirtan jechuudha. Akkasumallee immoo obboleewwan koo warri haaraa reefu gara maatii koo dhuftan maatii kootti dabalamaa subscribe godhaa akkasumas like gochuudhaan jechuudha. Kanatti aansuun egaa akkuma beekamu video hojjechuun natti hin tolle ture guyyaa kaleessa otoo isiniin ejjetiin nan oolee sababii isaa immoo ifama ni beektu jechuudha. Haala biyyi keenya itti jiru akkaataa nageenyi biyya keenya obboleewwan keenya maatiin keenya harmeen keenya abbootiin keenya akkaataa isaaniitti gaddaa jirantu jira. Sanaaf je'e kaleessa bakka baay'ee na jibbisiise jennaan irra darbee oole jechuudha. Dhugaa waaqayyooti hojiitti biizii ta'ee toon taane inumaa na dabbare jechuudha. Inumaa na dabbare nagaa maal qabna abdii maal qabna kan jedhu keessa kiyyatti bakka na jibbisiise jennaan dhiisee oole guyyaa kaleessaa lafa oolshee jechuudha. Maaliif guyyaa guyyaatiin isinii ejjedha jedhee waan waadaa isinii galeeru ture garuu sababa kanaafan dhiisee oolee egaa maalumaaf iyyuu immoo waan nagoonuu qabnu hamma gaafa duunuutti yaani waanuma ta'e hojjennee jiraanna malee jechuudha. Duuni yoo guyyaa kana nurra ga'a jenneetiin baqannee hin teenyu jechuudha. Egaa waaqayyo immoo araara biyya keenyaaf haa buusu, waaqayyo nutti haa araaramu, ija araara isaa fuula biyya keenyatti haa garagalchu fuula isaa jenna. Kanatti aansuun egaa sharafa guyyaa har'aa yoo ilaallu jechuudha. Amerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 137.16 oolee jira. Egaa akkasumas namoonni cheeggoone ilaallaa dhugaa fi soba isaa jettan immoo fuula iskiriinii irraan isinii kaa'a. Fuula iskiriinii kanarraa guyyaa waliin guyyaan har'aa 22 akka ta'e beektu. Noovembarii jechuudha. Noovembarii 22 baatii 11 ilaallachuu dandeessu jechuudha. Maaliif gaafa waan dhugaa tokko arganii viidiyoo tokko daawwatanii namatti tolaa jechuudha. Kanaaf fuula iskiriinii irra ilaalladha. Hunda isaa immoo screenshot godhee isin biraan geessisuudhaaf immoo bilbilatu nama jalaa guutaa akkasumallee waliin nama dha'a jechuudha. Amma 20 yoon screenshot godhee tartiibni isaa waliin nama dha'a jechuudha. Irra yeroo gochuuf jettu waliin saasidha. Kana yeroo baay'ee fudhatee sokkaa siniin jedha. Ittaan sun immoo Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Black Market.com 98.16 oolee jira. Akkasumallee immoo inni itti aanu Austraaliyaa doolaariidha jechuudha. Austraaliyaan doolaarri tokko karaa Itiyoo Black Market.com 89.31 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Black Market.com 144.41 oolee jira. Akkasumallee immoo Swiss franc-dha. Swiss franc-in tokko karaa Itiyoo Black Market.com 155.33 oolee jira. Akkasumallee pound sterling-dha. Pound sterling-in tokko karaa Itiyoo Black Market.com 173.33 oolee jira. Inni itti aanu China yuan-dha. China yuan-in tokko karaa Itiyoo Black Market.com 18.94 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Sweden krone-dha. Sweden krone-in tokko karaa Itiyoo Black Market.com 12.43 oolee jira. Akkasumallee mootii birrii kan jennu yookiin immoo sharafaan sadarkaa tokkoffaa irra kan jiru Kuwait dinaaridha. Kuwait dinaarri tokko 445.90 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Dubai diraamidha. Dubai diraamni tokko
karaa itiyooblaakmaarkeet.com 37.34 oolee jira. Akka amantaniif yookiin immoo akka jaallattaniif fuula iskiriinii irraan isinii kaa'a. Fuula iskiriinii irra guyyaan har'aa guyyaa 20 baatii 11 2024 guyyaa isaa wajjin ilaalladhaa isiniin jedha. Warri isinitti tole laayik otoo hin godhiin hin darbiina. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaaliidha jechuudha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokkos immoo karaa itiyooblaakmaarkeet.com 36.53 oolee jira. Akkasumallee jechuudha isinillee guyyaa fiini bara isaa waliin iskiriinshuutii irra isinii kaa'a ilaaltuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo darbe warri Saudi Arabiyaa siisteemii warra Saudi Arabiyaa ittiin ergan daldalaan isaanii jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa ta'ee hanga 30 akkuma eengaddaa 30 ergamaa jira jechuudha. 30 yeroo isiniin jedhu tokko isaatu 30 akka hin taane isiniif gala'een abdaddaa. Birrii qabdan 1,000 ba'iftanii 30 immoo hirtuu jechuudha. Warri birrii baay'ee qabdan, warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo jechuudha. Tokko iddoo iddootti 30 adiin ergu, iddoo iddootti immoo 31 ergu jechuudha. Warra birriin keessan xiqqoo ta'e akkaataa itti baay'isa yookiin itti hiranii ni beektu je'een amana. Fakkeenyaaf birrii 500 qabaatan 500 baay'isu 1,000 hiruu 30.50 yookiin immoo 31 jettuu jechuudha. Daldaalonni adda addaa daldaalaan 5 waan 5 sitti hima jechuudha. Inni tokko 31 siin jedha, inni tokko 30 siin jedha, inni tokko 30.75 siin jedha. Dhaabbataa miti jechuudha. Akkaataa namni tokko jireenya isaa itti gaggeessuudhaaf jireenya mataasaa yookiin immoo tooftaa mataasaa ittiin uummatee ittiin hojii isaa hojjetu jechuudha. Kanaaf hannama tokko bicha dhaabbataa miti. Dhaabbataan ittiin itiyooblaakmaarkeetiin ittiin jiru isan amma iskiriinshuutii irra isinii kaa'udha jechuudha. Garuu inni kaan immoo fedha daldalaatiinidha jechuudha. Maaliif fedha daldalaa hundumaa immoo waan isaan jedhan tole jechuun dirqama. Maaliif gochuu hin dandeenyu waan ta'eef, haqnee ergachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Ofii keenya. Akkasumallee biyyi itti aanu immoo Olmaan Riyaaliidha jechuudha. Olmaan Riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 356.20 oolee jira. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaariidha jechuudha. Joordaan diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 193.36 oolee jira. Akkasumallee Bahreen diinaariidha. Bahreen diinaarri tokko 363.93 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 9 Turkii riileen tokko 3.97 oolee jira. Akkasumallee Ijipshaan paawundiin tokko 2.75 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalli tokko 0.54 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko 36.72 oolee jira. Akkasumallee Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko 37.2 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko 1.62 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo hardhaa kana fakkaata. Karaa gabaa gurraachaatiinidha. Warri Beeruut doolaara Ameerikaatiin herregattu. Akkasumallee immoo karaa baankii immoo jijjiiraman qabuuti isiniif hin finnee jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naa tura. Laayik godhaa.